Harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota Firiimaan nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haga'u jenna yeroo hundumaa jechuudha bakkoota kana wanti nu isiniif daddabarsinu wantoota yeroon keessa jirudha wantoota qabatamaa wantoota argineedha yeroo hundumaa jechuudha rakkoon uummata keenya irraa bakkoota garaa garaatti rakkoon uummata keenya irra gahaa jiru wantoota yaaddessaa fi wantoota mufachiisaa ta'e argameera jechuudha. Rakkoon yeroo ammaa kana uummata keenya irratti bakkoota garaa garaatti argamaa jiru kunis rakkoo hamaa fi rakkoo mufachiisaa ta'e ijoollee yookaan namoota dubartoota biyya Arabaa hojjetan akkaataan jirritti jiraataa jiran jechuudha wantoota baay'ee nama gaddisiisudha. Kanaaf hadda jechuudha asumaan gara ergaa wanta qabatamaa wanta achirraa argadhee fi wanta dhagahe akkasumas miidiyaa qaqqabatamaa adda addaa irraa wanta dhagaheen gara Firiimaan kanaa isin beeksisuu fi ammas irra deebi'ee nageenyi keenya bakka jirtanutti isin hagahu an kan isin wajjin turu sabaan boonfirsaa yookaan Firiimaanidha. Akkuma beekamu dhugaa dubbachuuf rakkoon uummata keenya rakkoon dubartoota keenya biyya Arabaa irra gahamu yeroodhaa yerootti jechuudha baay'ataa dhufee danataa dhufeera. Biyyoota akka Saudi Arabiyaa akka Bahrain, Dubai, Kuwait akkasumas Qatar keessa kan jiraatan jechuudha rakkoo ciccimaa rakkoo ammanan jedhamne jechuudha dabarsaa jiru. Rakkoon sunis rakkoo maalirraa keessa jiru immoo rakkoo dhukkuba barri keessa dhufe kana dhukkuba baraa kana qaba wal qabatee jechuudha. Hojjechiifattoonni hojjettoota akka gaariitti jechuudha simataan jiran yookaan immoo warra hojii hin qabne warra hojii qabu duraatillee hojiidhaaf baasaaru kanarraan kan ka'e biyya Kuwait keessatti jechuudha baqattoonni achi yookaan immoo hojjettoonni gara sana imalan haalan taane keessa jiru. Dheengadda kan viidiyoo wayii argaa turre dirree irratti yaa'anii jechuudha bakkee bulaa turanii isa bakkee bulan kana yookaan biyyatti imbaasiin Itoophiyaadha kan ergamu akka lammiilee biyya sana keessa qubatanii jiran akkaataan yookaan rakkina jira furee fi akka inni wanta ta'e biyya sana keessatti beeksisuudhaaf kaa'ame. Garuu imbaasiin Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana biyyoota garaa garaa jiru lammiilee Itoophiyaa biyya sana keessa jiran haala qabatamaadhaan gargaarsa isaa yookaan immoo wanta rakkina jira irra gahes furaaf hin jiru. Akkasumas immoo mootummaa biyya sanaatti immoo rakkoon akkanaa uumameera rakkoon kun akka baqattoota kanaaf furamu jedheellee wanti iyyaa jiru tokko hin jiru. Yeroo hedduu jechuudha kan komatamuus kan qaban jechuudha imbaasota Itoophiyaa biyyoota garaa garaa keessa jiranu imbaasonni garaa garaa biyyoota garaa garaa keessa jiranu lammiilee isaanii akka lammii lammaffaatti ilaalu akka nama biraatti yookaan immoo akka waan irraa hin dhalanne tokkotti ilaalu. Kun immoo biyyattiidhuma maqaa mootummichuma biyya bulchaaduu sana balleessa jechuudha. Kanaaf lammiilee Itoophiyaa bakkoota garaa garaatti akka imbaasiin Itoophiyaa biyyoota garaa garaa jiru akka bira dhaabbatan jenna. Amma kanan asirraan qabadhee isiniif dhiyaadhee biyya Kuwait keessatti kan ta'aa jiru yeroo ammaa kana jechuudha biyya Kuwait keessatti kan ta'aa jiru lammiileen Itoophiyaa haalan taaniin karaa irratti ba'anii jechuudha rakkina guddaa keessa galaa jiru. Warroonni immoo mana namaa jiranus namoonni nagaan kan ta'an jiranii garuu kan hireen gad baasuu yookaan gara alaa baasuu argamnaan gara bakkeetti gad bahanii yookaan immoo manarraa hojii hin qabne yookaan mana hojiitii ari'aman yeroo ammaa kana bakkee jiru. Isaan bakkee jiru sana immoo adda wanti tokko isinii qabannee dhiyaanneerraa innis akka yoo dhugumaan dhugaa ta'e oduu gammachiisaadha. Lammiilee biyya sana keessa jiran mootummaan Kuweetii fi mootummaan Itoophiyaa jechuudha akka gara biyyaa galchanudha. Lammiilee 360 akka gara biyyaa galanu murtaa'eera jechuudha. Lammiilee 360 kana rakkina isaaniirraa yeroo gara biyyaatti galchan hedduu kan namatti toludha. Maaliif rakkoon uummata Itoophiyaa sanarra gaharu jechuudha rakkoon lammiilee Itoophiyaa biyyoota sana keessatti irra gaharu sun rakkoo hamaadha. Maaliif namni kun yeroo soomaatii isaayyuu immoo soomarra darbee immoo yeroo dhukkubni kun hammaatee jirutti ijoolleen kun yookaan namoonni kun bakkeetti yeroo akkasitti walirra ciciisanii akka hin taanetti jechuudha dhukkubsataa nama biyya hin qabne wayii fakkaatanutti waan baay'ee nama gaddisiisudha. Kanaaf mootummaan biyya keenyaa kanarratti xiyyeeffannoo godhee akka inni lammiilee sanaaf jechuudha akka inni wanta furmaataa tokko barbaadu isa jedhu afumaan karaa kanaanis hin gaafannaa akka inni immoo wanti kun dhaga'amuufis yerootti jechuudha lammiilee keenya biyya
adda addaatti rakkataa jiranuuf yeroo hundumaayyuu jechuudha hamma dandeenyeen sagalee ni taanaa fi maalii fi lammiileen kun kan jarri bahaniif hojjetatanii jiraachuu fi maatii ofii akkasumas immoo ofiifis daara bahuu fi akkasumas jireenya isaanii jijjiiruuf waan ta'eef jireenya maatii jijjiiruuf waan ta'eef isaanis biyyarraa kan baqatan biyyi sun itti toluu baatee jennaan yookaan immoo biyya irratti hojjetachuu dadhabanii yookaan immoo wanta ta'e ta'anii osoo hin taane biyyi sun mootummaa sanaan yookaan immoo akkaataan jireenya biyyattii keessatti haala siyaasaa wal qabatee jechuudha ta'uu fi dideennaan gara biyya alaatti bahanii kan jiranii kanaaf yeroo hundumaa jechuudha rakkoo ta'uuniif rakkoo taanee fi rakkoo jiraa rakkoo utuu irratti hin ta'in rakkoo jiraa jechuudha akka addunyaan bartuuf rakkoo jiraa yeroo hundumaa karaa danda'ameen jechuudha. Ni ibsina addunyaattis ni beeksifna jechuudha kun kan daawwataa jirtan Freemanidha yeroo hundumaa jechuudha isin biran ni dhaabbanne jennee waadaa isiniif galla kanaaf mootummaan biyyattii keessa jiru akkuma beekamu akkuma lammiin isaa bakkoota garaagaraa jiru lammii kanas akka inni irratti dhiibbaa adda addaa yaanneef mootummaan biyya keenyaa yookaan mootummaan biyya Itoophiyaa akka inni dhiibbaa godhu isattis dhiibbaa ni goona mootummaan biyya keenyaa akkuma beekamu yeroo hundumaa jechuudha gara kanaan ni komatama garuu yeroo tokko deemee bakkoota garaagaraa yeroo deemu namoota fuudhee gala sana qofaan dhaabbachuu qabu kanas jechuudha lammiilee amma biyya namaa keessatti rakkataaran kana akka deeme yookaan immoo akka mootummaa sana karaa miiseejiitiinis ta'u gaafatu jechuudha dhiibbaa ni goona kan daawwataa jirtan kun yeroo hundumaa wantoota qabatamaa kan isiniin dabarsuun beekamu an Freemanidha Freeman yeroo hundumaa jechuudha waan gaarii wanta kana qabatamaan jechuudha isiniif dabarsa kanaaf qabatamaan jechuudha wanti beekamaa jiru Kuwaitiin keessatti wanti ta'aa jiru wanta nama jibbisiisudha maalii fi mootummaan kun jechuudha mootummaan keenyas ta'ee mootummaa biyya sanaas ta'ee lammiilee biyya keenya irratti jechuudha dhiibbaan godhamaa jiru yookaan immoo akkaataan jirti jiraataa jiran yeroo dhukkuba kanaan wal qabatee yeroo baay'ee muddamaa keessa jira dhukkubichis dhukkuba hamaadha yeroon immoo yeroo somaatii wantoota itti faxran dhabuu danda'u namootni qabdan lammiilee kana akka dhaqxanii gaggaafattan akkasumas immoo wantoota qabdan irraa akka geessitanii kennitanuuf isa jedhus dhaamsa gara kanaan lammiilee keenya biyya sana keessa jiranuuf dabarsuu barbaanna kanaaf kabajamtootaa fi daawwattoota Freeman yeroo hundumaa kan daawwattan oduu ho'aa fi oduu qabatamaa ta'e karaa Freemanidhaan namoota 360 biyya Kuwait keessatti jechuudha dararamaa jiranu karaa mootummaatiin jechuudha mootummaa Kuwaitii fi mootummaa biyya Itoophiyaa wal ta'anii gara biyyaa waan galchaaranuuf oduu gammachiisaa jechuun danda'ama garuu kun haasaa qofaan hafuun qabu akkuma beekamu yeroo hundumaa haasaame kan dhiisu oduun akkanaan ni dhaga'ama kanaaf oduun kun haasaa qofa ta'uu qabu akka dafee hojiirra oolu kabajumaan gara kanaan ni gaafannaa yeroo hundumaa immoo dhiibbaa ni goona jechuudha kanaaf mootummaan Itoophiyaas ofiin beekee jechuudha wanta kanarratti karaa miiseejiin ta'u mootummaa biyya sanaa lammiilee isaa biyya sana keessa jiranuuf akka inni dhaamsa dabarsuu fi akka inni mootummaa sanas immoo dirqamaanis ta'e maalis ta'e mootummaa isaa waan ta'eef lammiilee isaa waan ta'eef akka inni lammiilee kana achi keessaa baasu yeroo hundumaayyuu jechuudha dhiibbaa ni goona sagalees ni taana akka addunyaan dhaga'us immoo yeroo hundumaayyuu lammiilee kana bira ni dhaabbanna jechuudha kun kan ta'u maali namummaan keenya yeroo hundumaayyuu kan irratti beekamuu qaba nama waan taaneef namni sun lammii sana yookaan saba sana jenneetu adda baasuun ta'e lammiilee Itoophiyaa biyya sana keessa jiran lammiileen Kuwaitiin keessa jirtanu hamma dandeessanu jechuudha warrootas yeroo ammaa kana soomaa jiranus ta'e warroota soomaan jirres akka waan qabdanuun bakkee sanatti bira dhaabbattan isiniin jenna garuu oduun nadhaa oduu gammachiisaadha hedduu namatti tola garuu oduun kun gara sanaa hin hafin jenna kabajamtootaa fi daawwattoota Freeman oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan hangammaa ture kan isin wajjin ture Freeman yookaan Sabaammoo Firisaan jedhama qophiilee koo kan hafan kan kana achitti taanu waliin turtii gaarii isiniin jedha Freeman subscribe like share gochuun viidiyoo kan hamma dhumaatti jechuudha akka nuuf daawwattan isinii jenna Freeman keessanii kan hawaasa hundaati yeroo hundumaa oduu gaarii isiniif fida subscribe like share gochuun nu faana ta'a isiniin jenna fayyaa ta'a